Okay. Yesus nabiyyiin yookiin ergamaan na booddee dhufu sobduudha. Hin dhaga'inaa jedhee dubbatee jira macaafa Maatiyos boqonnaa 23 irratti. Hin fudhattaa jecha Yesus kan. لا يسوس كتابة كان برسيفني Asirra ga'ee inni hin barsiifne. برسيسني كاين يسوس كريستوس كتابة كان برسيسني جلقا برت جانون نجر كتابة كان سباني سادايا كتابني كوني دقيفد Hin كتابني dubbanne كوني jechuudha inni kana. Kana hin دقيفد dubbanne jechuudha. دقيفد شيرتك كتابني كوني كان إن أموتي برايت نينجر إرجع يسوس كريستوس أموتو يو جار أولدي بودي ولا كجار أموتو يو كان إني دياتو غارين أموتو يو هنگ جاراتو كأموتو كان إني جو كان إني بريفن تو كنا أموتو يو واني يسوس Wayi. كريستوس بريس دايمت كتاب أموتو دوغان أموتو يو إساف خنا كيستي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكر فنما فكينا في أموتو يو دبته تنجرا جودا برسيسه تنجر إن تان أموتو يو Eenyutu ربي barsiise? نبي الله عيسى Eenyu جتشوري barsiise? يسوع كريستوس وكاو نبي Maal الله jedhee عيسى barsiise? نبي Muhammad نبودا akka dhufu barsiise? إيه Ragaa naaf kenni quraanarra. إيش سيفك لنا Ma quraanarraan alatta moo macaafarraan alatta? كاي قرآن الرئيس سيفلادا Aha inni quraana dhiisi. Quraana naa dhiisi. كاي Macaafarraa كان nabiyyiin na booddee dhufu sobduudha jedhe quraanarratti immoo akkamitti dhaqee dubbata Iisaan. كاي دقيفدو Isaan asitti dubbatu hin fudhanne isa achitti dubbatu maaliif دقيفدو fudhatte? كان كنا لا دقيفدو نبي الله عيسى مالجدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ergama mootu naboodan dhufu kan maqaan isaa mootu Ahmad ta'e isin gammachiisaa jedheetiniin kan inni dubbatu jiru. Yaallam. Kun hin jiru dhiisi. Kun yaada namaadha. Afoola namni barreesseedha dhiisi. Kinoo laalika Afoola namni barreesseedhaan siin jedheem siluma. maaltu afoola namni Kaanis. barreesse Jecha namni barreesseedha kun namni kalaqeedha. maaltu namni eenyu Inni kun inni ati natti fiddu kun. jecha inni barreessan Namatu kalaqee jecha Muhammad kalaqee dubbateedha. Yaada mataasaa. eshi ragaa nuu baase eshi daf Maal ragaan sii baas kunoo ragaan nama sii beekumsa dabale. jecha Muhammad khalaqeedha kan jette ragaa nuu baase Maatiyos boqonnaa 24-23 irratti. jechuun ragaa nuu baase Macaafarraa kaasee. laa jechuun ragaa nuu Macaafarraa baase kaaseetanii si gochaa jiran. ragaa wajjin gaariidha waan ta'eef ragaa nuu baasi Ayyee ishi quraamarraa ragaa sii kennu. ragaa nuu baase Ayyee suuraa 81 lakkoofsa 19 baasi. nutti meeqa daddafiitini Sitti himaan jiran kunoo suuraa 81 lakkoofsa 19 baasii dubbisi. eshi siif hin baasa kaa rakkatu kan Maaliif hin galtee moo gidduu kunoo yeroo dubbii siitti dhufu gidduu galtanii namatti iyyitu. Ragaasni. dhageeffadhu Of guddisi ofuma kee of guddisiiti iddoo koo bu'in abbaas. Moobaayilii tokko fayyadamaa waan ta'eef. ayata 11 irratti ayata meeqa jette Isaayas Hin jiru gurba sagaleen. ayata meeqa jetteen sin jedhe 81-19. eshi dhageeffadhu innahu laqawlu rasuulin guddisi kariim kan. jedhe Of guddisi iddoo koo taa'e. na guddisaaf balayyan inni jecha ergamaa kabajamaatii jedha dhugumatti quraanni kun jecha ergamaa kabajamaatii jedha gurba Isaayyaas hin dubbattu miskiina wallahi so waa'ee nabiyallah Isaa alayhi salaam barsiisni barsiisne eeyyan barsiisa dhugaati jennetini kan nuti amannuudha garuyyuu inni macaafa kanan barsiisne macaafa isaa Aboo kun oon fiddee miti ragaa maal jedha ree dhugumatti quraanni kun jecha ergamaa kabajamaatii jedha miti kan ergamaa Muhammad. eessaa dhufteettini namoota dubbattan mati eessaa dhuftee dubbattaa gammaan dubbadhu kasiin jedhu Agarsiisaa jirti miti. Neetwoorkiidha biraazer neetwoorkii sirrii miti.
Ni Turkiidha. So kanaaf ammootuyyuu laa dhageeffadhu wanta ati jette sun iddoo kana hin jiru jechaadha. Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedha malee iddoo kanarratti Muhammad ammootii of biraa uume jechuutti hin jiru. Wanti kun ammootuyyuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhageeffadhu. Quraanni kan Muhammad erga ta'e Muhammaduma dubbate ka biraazer. Eessana dhatta saayikooloojii isa kamiin naa deemte? Laa dhageeffadhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam of biraa uume jechuudha miti Quraana kana. Siigalee kan inni irraa Quraana isatu dubbate? Kan Muhammad edhaa jiram Quraanni ati maaliif kan isaa bitettan? Eenyutu akkas jechuu jira? Quraannoom kuni Quraanni kuni kan Nabiyyi Muhammad edhaa jiram Quraanni. Eenyu jechuun ergama kabajamaa jedhe malee Muhammad Nabii Muhammad hin jenne bar. Ergamaan kabajamaa eenyunni? Jibriil. Jibriil kan jedhu naa baasi jechuma ragaa. Jechuun kun mufassiroota irraa sii baasa. Ati Muhammad kan jedhu ragaa naa baasi. Mufassiraata kun mufassiras yaada mataa isaa kaa'ani gaaffiin kun gaafa isaa itti dhufe. Ati Muhammad kan jetteef ragaa naa baasi ka iddoo kana. Ergamaan Quraanni irratti bu'e eenyunni? So kana sitti jechuu jiru Rabbiin asitti jechuu jiru Jibriiliin sin jedha bar. Ergamaan kabajamaa. Achitti Quraanni kan Jibriil moo kan Nabiyyu Muhammad? Kan tokkochaati iyyuu miti. Eenyu irratti bu'e? Quraanni Jibriilitti bu'e moo Nabiyyu Muhammaditti bu'e? Jibriil irraa Nabi Muhammaditti buufame. Rabbiin Nabi Muhammad Jibriil dubbate Jibriil ammoo Nabi Muhammad dubbate. Okay, Rabbiin Nabiyyu Muhammaditti hin buufne jechuudha Jibriiltu itti buuse. Rabbiin Nabi Muhammad Rabbiin Jibriil dubbate Jibriil Nabi Muhammad dubbate. Rabbiin Jibriil dubbate Jibriil Nabi Muhammad dubbate Quraana kana. Ayye, Rabbiin Jibriilitti dubbachuu isaatiif ragaa naaf kenna. Eeshi siifin kenna. Ayye. Okay. Achi booda gaaffii si gaafachuu hin danda'a miti? Na gaafachuu dandeessa garuu jedhee hin barbaadu. Na abaluutu akkas jedhee barbaadan jiru. Akkas jedhee miti laasiif. Bakka iddoo itti dhaabbatee fi ragaa yeroo inni itti buusaa jiru sana ragaa qabatamaa jiru naaf kenna. Eeshi dhageeffadha kaafin asiif kennutti hin jira. Maaliifoo? Maal sammuu nuyi tusin kan Rabbii tettu arii kan Muhammad tettu arii kan Jibriil tettu nuu game. Dhageeffadha eeshi dubbisamma. Dubbisi kaa. Isaayas sagalee koo jira miti abii maame. Jira sagaleen koo. Isaayas akka gootu laali Rabbiin jalqaba Jibriil dubbate Jibriil Nabi Muhammad dubbatu ammoo dhugumatti inni yookaan Quraanni kun jechuudha buufama gooftaa alama hundaati. Maaliif si gaafadhe obboleessu ani? Jibriil ammoo Rabbiin kun Jibriil dubbate Jibriil Nabi Muhammad dubbatu. Maaliif si gaafadhe? Eeshi dhageeffadhu kalaal kan dubbisne. Ankas si gaafe kabira ati kan naaf idde kabira. Koo dhageeffadhu laali dhageeffadhu. Quraanni kan inni irraa buufame eenyurraayi? Rabbiirraayi. Achirraa eenyutu fide ruuhii amanamaa ta'e Jibriilitti iyyuu isaan maal godhe bu'e eessatti bu'e qalbii Nabi Muhammad irratti. Ani eessaa buufame siin hin jenne biraazer. Maal jechuu keeti? Naan deebifne naan deebifne Quraanni kan Jibriil yookiin kan Jibriil yookiin kan Muhammad yookiin kan Allah. Yaa dhageeffadhu ka amma dhageeffadhu. Sadan isaanii keessaa kan eenyuti? Dashidisi. Kan eenyuti? Kan eenyuti? Ergasiin. Koo yeroo tokko habibi. Kan eenyuti Quraanni kun? Kan Rabbiiti sin jenneetiin hin jira waan ta'eef. Amma dhageeffadhu. Kan eenyuti kan sadan isaanii keessaa kan eenyuti Quraanni? Amma sadaatiin dhageeffadhu kaa bakka baay'ee magaafattee miti. Amma dhageeffadhu. Kana naa himi gaaffii konaaf deebisiiti ka'iiti natti himi. Dhageeffadhu bakka amma baay'ee gaafattee waan ta'eef amma dhageeffadhu yeroo tokko. Yeroo tokko waan namatti Ishi kan Jibriil moo kan Muhammad moo kan Allaati? Kan Rabbiiti kan Allahaatiitiin hin dhageeffadhu ishii. Kan Jibriil miti kaa? Kan Jibriil miti? Kan Jibriil maaliif naan jettare? Kan Jibriil illee miti kan ammootu yoo Rabbi illee miti. Kan man dhageeffadhu. Kan Allaas miti kan Jibriilis miti. Kan Rabbiiti malee kan Addunyaa baasi boo. Dhageeffadhu. Jibriil. Kan Muhammad. Okay, kan Nabii Muhammadis miti. Quraanni kan Muhammadis miti. Dhageeffadhu. Quraanni kan Ergamaan kabajamaa eenyuun ree? Dhageeffadhu. Ergamaan kabajamaa eenyuun? Ergamaan kabajamaa eenyuun? Dhageeffadhu ishii. Kan nama sadii natti lallabarta. Quraanni kan nama sadiitiin kan nama gurbaa dhageeffadhu fayyumti qabda dhageeffadhu ishii gooftaa lama biraati Jibriil biraa dhufeera Muhammad biraa dhufeera. Naayinan donqooroo na dhageeffadhu jechuun dhageettu Donqooroon si mataa keedha.
Eshi dhaggeeffadhu mataan yoo nagaa si qabaate dhaggeeffadhu. Maalin si dhaggeeffadha reenaa deebisee deensi gale miti. Eshi dhaggeeffadhu kayyoo dhaggeeffatte siif deebisna akkam? Maalin si dhaggeeffadha ree kan eenyuuti sadan isaanii keessaa kan eenyuuti Eshi miti. iyyi kaa eshi iyyi si dhaggeeffannaa nuti. Tish. Tish naan hin Beekumsa jedhin, qabamu itti ol baate. tishiin hoolaadha macaafaa keessa jirti. Tish naan jaagana. Dhaggeeffadhu siin jenne malee tish nuun jetta tishiin hoolaadha. Wallahi tishiin hoolaadha. Tish naan hin jedhin. akkuma gooftaan danqorroo jedhate illee danqorroo ittaanii ayidabbirin ande. Sanuu tish naan jedha dhaggeeffadhu jennee mee fayyaa gaa tish jedha sanuu tishiin hoolaadha naan tish jedha. Quraanni jecha mootuyyuu rabbiitis hin jenneetiin hin turre jecha ergamaa kabajamaati jedheetiin hin dubbate. Suuraa takbir keessatti ergamaa kabajamaan sun Jibriili. Suuraa haqaa keessatti ammoo Nabi Muhammad. Kun ammoo idaafaa tabliigaati. Sigalee idaafaa tabliigaati. Namatti geessuu jechuudha. Sigalee namatti geessuu jechuudha. Jibriil kan inni irraa fuudheetiin hin jedhe Rabbi irraayi. Rabbi irraa fuudheetiin Nabi Muhammaditti kan inni geesseetiin jedhu. Nabi Muhammad ammoo hawaasatti geessaniitiin kan jedhaniitiin jiru jechuudha. إن الكلام جدًا لا إنما يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا نما جيسوسا التيمت نما قام موتو جلك بسنوات تبجتشو ربي تجل كبمتي كناف أموتو يو يسوع كناف أموتو يو قرآني كن أموتو يو جت أرجما خبجة ماتي جنتني كانوا تأموتو دبني لجتشو